እሺ Maal jedhaa ba'u boqonnaa 21 lakkoofsa 7 irratti namni tokko intala isaa jedha. Intala isaa akka garbittiitti gurgure jedha. Garbichi tokko akka birmaduu argatutti isheen birmaduu hin argattu jedha. ኦኬ ማል ታይሬ Ayyee dubartii intala kee jechuudha. Intala kee akka garbittiitti gadi baaftee magaalaa keessa dhaabdee gurguruu dandeessaa? ጉርጉሪ ጀዳ Gurguruu dandeessa maal dandeessa? ጉርጉሪ ጀዳ ኩቲች Gurguruu dandeessaa jedha. ላላ ቪሎ ዱጋ waaqayyo ay am fakkeenyaaf anamma wanta qabatamaa sirrii jiru tokko siffalmu dhugaa waaqa garuu ana ijoonnu Mee kana amma yoo dogoggora ta'e dubbisime. Dogoggora yoo ta'e namni tokko intala isaa akka garbittiitti yoo gurgure innumtuu mata jabina isaatiin yoo gurgureedha malee haa gurguru jedhee intaniin kennine rekommendeeshinii gaariidha. Ayyee seera ta'uu si agarsiisa. Seera ta'uu si agarsiisa. Seera gurguruu danda'u isaa. Qayyee ba'u boqonnaa 21 torba. ambaayizaa eeko wanna injirre tokko injirre hin jaa mikiraatum wanna injirre bakka hin jiru wanni jiru Wallah akkasiin jettu. bakka amma kana dura billoo yesus bakkitti waaqaan jedhe jira jennaan hin jiru hin jedhe bakka wanni hin jiru hin Namni jiru tokko intala isaa akka garbittiitti ilaala geeffadhu. Akka garbittiitti yoo gurgure garbicha tokko akka birmadummaa argattutti isheen birmadummaa hin argattu. Gooftaan ishee fuudhuu yoo yaade yoo isheen isatti toluu didde immoo akka isheen furamtu haa godhu malee erga ishee gowwoomse nama ormaatti dabarsee ishee hin kennini hin gurgurini jedha. Namni ishii bitate sun intala isaa. okay amma kutaan kun maal jechaadha billoo gaaffii gabaabaan si gaafadhame Baay'ee intala isaa yoo gurgurate fakkeenyaaf ani muslima. Ani muslima namni man ba'a hurratan lam yari ra'ihatal janna jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni bilisa intala bilisaa tokko gurgure shurkaa jannataan argu jedha akka kiristaanaatti dubbatu. Kiristaanni tokko intala tokko gadi baasee yoo gurgurate yoo akka horiitti gadi baasee gurgurate jechuudha. eshi tuufi billoo baay'ee jenereeshinii kanatti ko uma yaaddeeyyuu namni gurguramu hin jiru lammaffaa immoo kutichi nama gurguraa Jenereeshinii kana miti. No, ቆይ dhaggeeffadhu Waaqayyoon intala ofii gurguree akkisutti ajajaa jira moo ajajaan jirudha? ajajaan jiru አይደለም ajajaan jiru በኢየሱስ ajajaan jiru Dhaggeeffadhaa jiru. Namni tokko jedha mee seera waaqayyoo ta'uu sin agarsiisa laala. la seera Kunoo seera waaqayyoo. ay no billoo Sanyii warra Yihuudootaa keessaa nama tokko akka garbaatti bitatee waggaa jaasiif haa hojjetu jedha. na dhaggeeffadhu okay dubbisnee Ajaja kennaa jira bara. ቆይ Ajaja kennaa jira. okay ana ajaja kennaa hin jiru hin jenne sitti meera minni seera Israa'el ittiin bulmaataa jedheeti jira kutichi Seera Israa'el ittiin bulmaataa keessatti waaqayyo qoe ishee meesirraa gabaabsa. Gibee tokko meesirraa gabaabsa baabaa koo. Meesirraa gabaabsa. Seera Israa'el keessatti gadi baasee intala isaa gurgurachuun rakkoon qabu jedhee barsiisee moo barsiifne macaafni? hin jiru Namni tokko jedha intala isaa akka garbittiitti yoo gurgure garbichi tokko akka birmaduu argatutti isheen birmaduu argachuu hin dandeessu jedha. kanaafu gurguri jechaaniira jechuudha Ayyee fakkeenyaaf laala yoo kan gadi baatu taate asumatti qabi asumatti waan beekamaadha bara. dhaggeeffadhu Maal seera kenneef yeroo gurguree immoo seera kenneef maal dhaggeeffadhu? dhaggeeffadhu Seera billoo kenneef gurguree kee. እሺ na dhaggeeffadhu daqiiqaa tokko na dhaggeeffadhu okay kutichi kan jechaaru yoo namni tokko intala isaa baasee gurgure jedhe mikniyaatum bara sanatti fakkeenyaaf amma seera uumamaa naannoo boqonnaa 37 akkas deemtanii dubbistan Yoosef gurgurameetoo jira kan gurgure eenyudha obboloota isaati'a nama gurguruun obviously wanna beekamaa ture so akka ilmoo ijoollee isaanii hin gurgurreef waaqayyo maal gochaaniira recommendation yookaan ajaja kennaafitoo jira ምንድነው seera kennaafitoo jira malee gurguru jedhee eeyyama kennaafii hin jiru. Ibsi gaariidha. Hawaasi gaafadhu. Seera kanan dhowwe moo waaqayyooni seera kanani dhorke moo waan jarri godhan kana akka jarritti gurguratanii isiin taa'uu dandeessu murteesseef. Dhorkaa jira yoo godhan ta'e immoo maal dhorkaa jira kunoo akka namni sun intala isaa fuusisuu danda'a yoo fedhe immoo wajjin jiraachuu danda'a jechaa jira isii sana wajjiniin namni bitate sun
Na dhaggeeffadhu kunoo maal akkasiin jechaa jiru argite yoo namni tokko jedhe qaame anatti ni dubbisa kuticha dhaqee malee isini bahuu 21 meeqa sagalii 21 torba. Dhugaa rabbi nama dhibaabar namni tokko intala isaa akka garbittiitti yoo gurgure garbichi tokko akka birmaduu argatutti isheen birmadummaa argachuu hin dandeessu. Maami shinari beekate jallisaa jira malee ustaazii kun waan bakkee jiru bara. Intala ofii gurguratee galee mana ta'a. السلام عليكم. والله سيري أما كان Waalaikum salaam. وعليكم السلام ورحمة الله. Seera jaahiliyyaa nutti dubbisaa jirtu moo isin amma kun macaafa nutti dubbisaa jirtan isaa? Wallaahi seera jaahiliyyaa Yeroon qubaa dubbisullee Ulaagaan kun ulaagaa seera jaahiliyyaa keessa jiru natti fakkaataa jiran. والله لازم تكون أبدا سفكنا بيرونا بيوم محمد صلى الله عليه وسلم دفوع عادي أتوقع مشركوني أكما أنتاني ويت أنسان billo Akkas. okay እሺ kutichi seera ittiin bulmaataa taa'eera fakkeenyaaf jalqabumarraa kaasee yeroo dubbatu namni tokko si biratti garba ta'ee buloo ta'e waggaa 6 siif hojjetu waggaa 7ffaatti immoo bilisa haa ba'u yoo hin deema faa'oo ta'e immoo milikkita itti godhiti gallakkisii jedhee wantoota akkasii rikomendeeshinii kennaa torbarratti Waan yoo kennaa jiran yes torbarratti immoo maal jedhee namni tokko jedhe intala isaa yoo gurgure okay ምክንያቱም bara sana kun akkuma amma garba bitatan namoonni nama hin gurguru turan jechuudha akka kun akkam jedhee sitti immoo akka amma nu wanta normaalii goone fakkeenyaaf nama gurguruu osoo hin taane baabaa waaqayyoon intala ofii gurguruu kana hin gurgurinaa jechaan jiramoo yookaan laale qaala baqaalee gurguraa kan jedhu naaf fidi. Maal kunoo bar kunoo fidee bar seera kenne maal jedhee gurguraa jedha. Seera kana birmaduu iyyuu hin argatin jechaa jira bar. Gurguraa jechaa irraa hin jedhame anam gurguraa kan jedhu. Kamaadhaan waan mul'ataa jiru mi baabaa. Ani kanarratti waliif falminu namni kontekstii dubbisuu beeku koo kana obviously qaxxataa hin hubata. Mee afaan Oromoo kanaa dubbinu. Mee afaan Oromoo kanaa dubbinu. Namni tokko jedha intala isaa akka garbittiitti yoo gurgure garbichi tokko akka birmadummaa argatutti isheen birmadummaa hin argattu jechaa jira. Miknyaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miknyaatu. Gooftaan ishee mee qoy seera akka inni seera ta'e seera godhaa yeroo si agarsiisa akka inni seera godhee lafa kaa'e. Gooftaan ishee fuudhuu yoo yaade iyyuu jedha yoo yaade isheen isatti toluu didde immoo akka isheen furamtu haa godhu malee erga ishee gowwoomsee nama ormaatti dabarsee ishee hin gurgurinii jedha inni bitate sun intala sana. Maal ta'eere? Ani ko maal ta'e? Abbaan gurguruu eeyyamee inni sii bitate immoo hin gurgurinii jechaanii jira bara. Bilo amma ko kun qaala baqaalii wanna caafames miti. Lammaffaa immoo namni wanta kana dubbise maal jechuu akka barbaade bakka qaxxitaa hin hubata. Ani kana yoo ishee yaade immoo akka seera dubartootaaf ta'uu isheedhaaf haa godhu haa raawwatu jedha. Ani dubbisee sirriitti hubadheera biliyoon dubbii kana akka mishineriin jedhutti namni yoo gurguruu barbaade jechuun bakka fedha isaa keessa dhufnaan kash godhee gurguruudhuma malee wanti biraa hin jiru miti. Ayidallam. Anaaf sirriitti naa gale akkasitti. Dhaggeeffadhu. Hin gurguriin hin jennere. Yoo barbaade hin gurguriin hin jenne. Okay, na dhaggeeffadhaa yeroo tokko. Bara san keessa nama gurguruun wanta beekamaadha. Miknyaatuum namni hin gurgurama tureyyuu akka garbaatti. Kutaa gubbaarratti maal jaseetane namni tokko hoo nama bitate yookaan immoo namni tokko garba bitate akkamitti akka isa jiraachisuun irra jiraatu dubbata. Daan kazaa maal jedhaa namni tokko garuu qomoo Israa'el keessaa dubartii isaa yoo gurgure dubartittiin garba jalaa taati. Yoo garba jalaa taate immoo akkaataa inni ittiin ofiisaatti deebisee nama normaalii godhu deebisee furmaata itti himaa jira. Okay? Malee gurgurii jedhee rikomendeeshinii kennaaf hin jiru. Baay'ee gaariidha meekun. Meekun akkuma kanatti iyyuu qabadhu. Akkuma kanatti qabadhu jamaa. Jamaa qabatu kanatti. Maaliif jennaan macaafarraa argitanii jirtu waan ta'eef yoo gurgure
Gurguratee maallaqatti gaafa gurguratee namichi sun hin gurgurini inni ollaa sun immoo inni itti gurgurame sun hin gurgurini jedhee seera isaanii kennaa jiru lakkinaan jettee ishee gaariidha. Macaafa Iyyoob boqonnaa 25 lakkoofsa 4 irratti immoo namni sababni inni qulqulluu ta'uu hin dandeenyeef sababa dubartii irraa dhalatee jedha. Basket. Mishan afuri washi. 25 4. Namni dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a jedha. Dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a? Sababni xuraa'ummaa namaa, sababni cubbamuu namaa, sababa dubartii irraa dhalateefi jedha. La hawla wala quwwata illa billah. Meeqa itti Iyyoob boqonnaa 25 lakkoofsa 4. Eesh. Redemption. Wallahi amma kana Ifa sana baasime kiyya Oromiffaan hin qabu. Namni nama ta'ee dhalatee attamitti fuula Waaqaa irratti qulqullaa ta'uu danda'a jedha malee. laa akkasan jedhu. Namni dubartii irraa dhalatee dhalate. Ingiliffa isaa baasishe. Eesh Ingiliffa isaa sii baase. Iyyoob. Dalagaa wayita illee olka'uu deema. Iyyoob boqonnaa 25 4. King James version immoo walii irra si ka'a. Okay. King James version immoo Huh? King James version irra si faa kaa'u. Maal jedha? Eesh maal jedha? How lakkoofsa meeqa? How then can man be justified with God? Or how can he be clean that is born of woman? Dubartii irraa dhalate. Dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a jedhami? Ayyee kanaafuu sababni namni xuraa ta'e sababa maaliiti? Sababni namni xuraa ta'eefi? Sababa namni qulqulluu ta'uu hin dandeenyeef sababa maaliiti? Fuula Waaqayyoo irratti cubbuuwwan zarii namaa keessa jiruuf. Laa sababa maaliiti nuun jedhe macaafni? Cubbuun waan zarii namaa keessa jiruuf egaa. Laa macaafni namni dubartii irraa dhalate jedhamu hin jedhu dubartii irraa. Engaa mikniyaatum namni kamiyyuu dubartii irraa dhalata miti ree? Ayyee sababa dubartii irraa dhalateef namni qulqulluu ta'uu hin danda'uumi? Amma kutichi eenyudha fuula Waaqayyoo irratti qulqulluu ta'uu kan danda'u? Sababbiin isaa namni kamiyyuu dubartii irraa waan dhalatuuf yookaan dubartii irraa waan dhalateef. Mikniyaatum namni kamiyyuu kan dhalatu shamarran irraa zariin inni cubbuu jedhame sun immoo dhala namaatti galee waan jiruuf. Anis laaf gaafiin kiyya maalidha beektaa baabaa kiyya? Macaafni maal jedhaa? Fuula Waaqayyoo duratti akkamitti qulqullaa ta'uu danda'a? Namni dubartii irraa dhalate tokko jedha. Namni dubartii irraa dhalate akkamitti fuula Waaqayyoo irratti qulqulluu ta'uu danda'a jedha. Mitire? Dubartii irraa. Sababni namni qulqulluu ta'uu hin dandeenyeef yookaan immoo cubbuurraa qulqulluu ta'uu hin dandeenyeef sababa maaliiti nuun jedhee? Sababbii dubartii irraa dhalate jechuufi. Akkas ayyee gaarii kun haa ta'u akkuma kanatti qabaduu dabarfadhu. Kun akkanatti qabaduu dabarfadhu. Ishi gaarii. Ayyee. Fakkeenya boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti illee dubartiin gowwaan oduu baay'ifti ishee raatu homaa hin beeknedha jedha. Maal ta'edha? Ayyee. Dubartiin tokkoffaa irratti dubartiin raatudha jechuun kun gaariidha sirriidha. Misaala intani ምንድነው ማርፈና ምሳሌ ማል ጀዳ ወሮይፋን እንምቱ ማጭምቱ fakkenyadha okay dursa fakkenyadha kaza fakkeenyaan barsiisaa yeroo koo dubbachaa jira maal jedha dubartiin haasaa baay'ifte yookaan immoo dubbii baay'iftu atu achirraa dubbii baay'iftu maannatti deebisaa jira maaliif dubartiin gowwaan oduu baay'iftii jedha.
Dubartiin gowwaan oduu baay'ifti. Ani eegu. Mana miti gaad. Bilbilame. Ishi. Bilbilame. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf ambaay'ee kitaabani macaafni xaxamanii. Takka dubbifteetta mishinari dhugaa rabbii bakka kana jechuudha. Bara bakka hedduudha bara waa'ee dubartii bakka inuma xiqqeessee dubbata bara macaafni. Lakki yeroo addaa lakki dhugaa. No miti. Laa mishinari ko eemee naahom 3 4 naahom 3 5 kana gadi fufiitii dubbisi jechuudha. Dubartii xiqqeessee. Inni ko waa'ee nannawwee dubbata. Waa'ee nannawwee biyya nannawwee jedhamu wayii jira. Kana jettee irran dibini laate jechuudha. Irran dibne dhugaa irran dibne. Wanni si ilaallatu siidhuma ilaallata bar. Amma sababa dubartiirraa dhalachuutiin akkamitti ilmi namaa xuraa'aa duuba dhiirarraa dhalataa? Akkamitti xuraa'aa dubartiirraa dhalatuudhaaf? Akkana jechuudha kun olaala. Namni hundumtuu garbummaa cubbuu jala jira jechuudha. Malee dubartiirraa namni dhalatu sun xuraa'ummaa hamaa kun isaa amma xuraa'ummaa nu jennu kanaa miti. Okay? Kutichi kan jechaa jiru eenyudha fuula waaqirratti qajeelaa kan ta'u kan namni attamitti fuula waaqirratti qajeelaa ta'a jedhetu billoo deebi'oo Sagaleen kee jira? Jira een jira. Jirtu deebitan. Hayyi amma sana walii galle baaba sana walii galle. Amma dubartiin gowwaan raatuudha homaa tokko hin beektu jechuun kun sirriidha baaba. Akkas jechaa hin jiru kutichi. Dubartiirra sababa dhalateef qulqulluu ta'uu hin danda'u jennee cubburraa qulqulluu ta'uu hin danda'u sababni namni cubbamaa ta'uuf dubartiirraa waan dhalateef sana waliin galle bara sana waa tokko waliin dinnu maaliif jennaan waan macaafa daayirektii barreeffamee jiru waan ta'eef. Okay kan ammaatti onan siinan deebi'a ta'e kuticha amma ogumaa fakkeenya 9:7 qabee kiyyarraa 13 dubartiin gowwaan oduu baay'iftii jedha isheen raatuu homaa hin beeknedha jedha. Joorro waa Yesuus dubbachaa hin jirru malee sirriitti ilaallata malee Yesuusin. Fakkeenya meeqattan 9:17? 13. Namni dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a jedha. Utuun ortodoksii fa'aa argattanii har'a ortodoksii keessatti immoo cubbuun addunyaa kanarraa cubbuun hunduu dubartii irraa dhufa jedha. Eessi agartee? Een dubbisee dhufe. Akkuma jedhamu nan dogongore. Akkaataa amma jette kanaa miti hin jedhu. Akkaataa amma jette kanaa. Dubartiin gowwaan. Dubartiidhaan jechaa namu. Dubartiin gowwaan jedha. Oduu baay'iftii jedha. Dubartiin gowwaan ayidal. Dubartiin gowwaan ayidal. Billoo waa si gaafadhu. Gara gubbaa isaa irratti waa'ee ogummaa haasa'uuf daan gadi bu'ee immoo waa'ee dubartii gowwaa haasa'e. Mikniyaatum ogummaa sana nama didee qoy bilbila jeeqaanii jira mishiinarii dubartiin gowwaan oduu baay'ifti jedha. Amma warra asirraa nama arrabsan gowwaadha jechuudhaan dhugaa rabbi nutu quban qabu malee. Ayyee dubartiin gowwaan oduu baay'ifti jedhaami baaba macaafni. Mishiinariin bu'ee agartanii jamaa. Amma dubartiin gowwaan oduu baay'ifti. Dubartiin miidhagduun qalbii hin qabdu. Karaan risaa samii irraa, karaan bofaa kattaa irraa, karaan doonii galaana guddaa irraa, karaan dhiiraa immoo dubartii wajjinii. Maaliif wal bira qabe? Tokko risaa, tokko bofa, lama akkasumas immoo dhiiraa fi dubartii. Ayyeen tana haadha qalbii nagaa jirta?
Nagaan siniif haa ta'u kan bultu nagaadhaan hundumti keessan. Jirra galata rabbii. Biliyoon mata duree keenya argeen jira. Waa'uma kanarratti jechuudha. Waa'uma dubartii kana ilaallatee gama Islaamummaas ta'ee gama Kiristaanumaatiin kabajuma irratti mata dureedhaan yookaan immoo waamicha mariitiin yoo akkasitti deematee isin keessaa nam tokko akkasitti wal faanatti mul'atu marii qabannee. Intaa akkasitti. Eenyutu wajjin haasa'a? Eenyutu na wajjin haasa'a? Lakki shamarran keessaa yoo danda'ame shamarran keessaa mata duree kanarratti guyyaa godhannee jechuudha. Guyyaa godhannee gama Kiristaanummaas ta'ee gama Islaamummaatiin akkasitti irratti mariin taasisnaayii isa jedhuuf uffeen ergadhe ifama yoo wajjin jedhe. Baaba ayyee gaariidha rakkoon qabu. Akkasiin jedhee situ mari'ata? Ni mari'ata. Ayyee gaarii ijoollee. Ichi shamarran sii kennin shamarran laaftoo irraallee sii kennin rakkoo qabu. Shamarran ni maddamnaa fi an silaa duukaan dubbadha. An yeroo murtaa'an hin qabu jechuudha. Yeroo murtaa'an hin qabu. Kanaaf silaa. Ayyee haadha qalbii waan antanaa tokko ijoollee xiqqoo tokko ilaalletti. Haadha qalbii mari'attan kanas yaani mata duree kana yaaminsa dhiyeessiitii siifaa dhufaniiti ijoollee shamarranii. Jaalli abbaa caalii. Kanaafuu Jaalli jedhe abbaa nama caalii maddamnaaf. Faraashaa yookaan jaalli abbaa caalii. shamarran keessaa nama tokko Jiru ijoollee daa'imman kan. Okay, ayyee yaaminsa dhiyeessiitiif dhufanii siifaa wajjin mari'ataniiti rakkoon qabu. Shamarran keenya dhufanii si wajjin mari'atan. Okay, kanaafuu eenyudhaan fakkeenyaaf hintiin kana jechuu dandeenyu eenyudhaan maqaa nama sanaadheeti. Maal viidiyoo tokko ati viidiyoo dhuma waraabati shamarran baay'ee sirraa qeebala garuu ati kan irraa fudhatte. Ati viidiyoo jedhu namni sirraa qeebalamu kumaaf kitilaan jiraate. Abshir isa kanaaf hin sodaatin. Laa reeduu kanan jechuu barbaade fakkeenyaaf amma marii kalee sirratti agartee Alii fi Jibriil akka ture sanatti nam tokko fakkeenyaaf dhaabbataadhaan. Intala waggaa 7 qaba isii yoo sii maddabe si duuka dubbachuu dandeessi. Abshir isa kanaaf hin yaadin. Kanaa mitiin waggaa 7 mitiin waggaa 20 haa ta'u umurii hundaangeessu amma anan jechuu barbaade nama tokko qofa fakkeenyaaf maaliif intini hojjechuudhaaf illee jechuudha akka tolutti. Viidiyoo jedhu namni. Ishee mucaa abbaa caalii kan waggaa sagalee tokko jirti wallahi isiin turte si ajnaa mari'attu wallahi isiin si ajnaa mari'attu. Jaalleen duukaa mari'attu nuyi nu madaala jara kana barsiisota jara yoo ta'e malee nuti waan akkasii duukaa jiru. Ani immoo haadha qalbii dhiifaman ati immoo naaf yaaminsa koonaaf itti naaf geessita. Intinaa tokko barbaada alfaa tokko barbaada. Alfaa? Alfaa rakkoon qabu keessatti. Ayyettimi mata duree dubartii mirga dubartii islaamummaa moo kiristaanummaatu kabaja kan jedhu irratti dhufee tanaa wajjin mari'atu. Alfaa. Silaa fakkeenyaaf kunillee jechuudha kunillee mata duree tokko tureeyyuu fakkeenyaaf mata duree nama jedhe kunillee wal fakkaata ture jechuudha. Rakkoon qabu jechuun dubartii wajjin mari'achuun fi rakkoon qabu dubartii wajjin ijoollee shamarranii wajjin mari'atu sana muka rakkoon qabu. Laa mata duree dhuma fide irratti maalummaa waaqayyummaa irratti dhufee naa wajjin mari'atu. Maalummaa waaqayyummaa jechuun Allah moo waaqayyootu sirriitti ibsame ibsama keessatti kamtu sirriidha kan jedhu irratti dhufee naa wajjin mari'atu rakkoon qabu. Amma dhimma kanarratti shamarran kan jedhu kanarratti shamarree ilaallata waan ta'eef amma laanni mincaa keessan keessa tokko lolanni taasisan jedhee ture. Isa kana immoo xiqqoo isin ilaallatu waan jedheefanii karaa shamarraniitti jijjiira malee. Ijoollee dhiiraa wajjin illee onneen hojjechuu nan danda'a jechuudha. Laa isa hin dandeessaati akka gootu yaanii alfaadhuma biratti alfaadhuma nagaate yoo dhufee mari'atti biloo kee jira biloo kee jalaa baaseedhi. Nan dubbisa amma tollaan irra hin jiru garuu sammuna kanaa eeguu soolaanitti deebi'ee nan dubbisa. Ishi kiristaanuma yaanii peentees haa ta'u by the way mata duree maalummaa Allahtu sirriitti ibsamee jira moo wantanaatu sirriitti ibsamee jira kan jedhu dhufee mari'atu. Ishi gaariidha. Amma haasa'uu dandeessaa kanarratti. Mana biraatiin jira akkaawuntii biraatiin achirreen dubbachaa jira waan ta'eef kana gaafachuu akkaawuntii biraatiin seenee nama sanii yoo keessannaa dubbisanii akkasuma tarbiyyuu. Laa viidiyoo nama waraabati sirraa qeebatu jaallee abbaa caalii sirra jinaa mariitti. Ayyee rakkoon qabus. Okay. Haadha qalbii keenya yaadini. Maal jettee? Ashirii yaadini sirraa qeebadu baay'eetu jira waan ta'eef.
Ayyee ijoolleen kiristaanaa yoo jiraatan waan nan jedhaa jiru kun soba tokkittiin keessa yoo jiraate isiniif adabamuu danda'a. Dhiifama isin gaafachuu danda'a by the way. Wannan dubbataa jiru kana kijibbitti firiin tokko keessa jiraannan. Tokkoffaadhaatti saba koo ani kan dubbachaa jiruu fi akka isin fayyina argattanii arraba xiqqeenya kana keessa akka macaafni isin xiqqeessan kana keessaa baatan dhufani. Akka fakkeenyaaf Hirmiyaas Raajichaa boqonnaa 31 lakkoofsa 22 irratti yaa intala hin amanamnee jedha. Intalli hin amanamtuu jedha. Intalli maal hin taatu hin amanamtuu. Yaa intala hin amanamnee. Ati hamma yoomitti asiif achi joortaa jedha. Joortuudha jedha by the way. Akkasumas fakkeenya 22 irratti dubartiin miidhagduun qalbii hin qabne jedha. Dubartiin miidhagduun maal hin taane qalbii hin qabne. By the way qalbii hin qabduu mirkaneessaa jira. Akkuma qubeelaa warqee funyaan booyyee keessa jirtuuti jedha. Ustaazi bakka kanatti namni marii dhiyeessu kun yoo bareedduu taate qalbii hin qabdu akkamiin namni duukaa marii annaree silaafuu fokkiftuu barbaadanii. By the way mucaan ammaa afaan xiqqoo bareeduun ooltu hin beekne akka itti hojii kanaafuu karakkoodha kaa qalbii waan hin qabne booda amantii nama arrabsuu dhaqxi. Ayyee Jesus nagaa jirtaa? $1 billion. Fayyaa keetii? Jira kamati nagaa keeti. Jira galata Rabbi. Hin fayyine tammallee Jesus. Obboleessa koo. Ati hin fayyine ammallee? Ayoom dhukkubsadhe obboleessa koo. Fayyina hafuuraan fudhanne siin jedha. Jedhe Yesuus Kiristoos nu qorichi kan barbaachisu warra dhukkubsatanii fi jedhe bara wangeela kan barbaachisu warra dhukkubsatanii fi warra gos keessanii kan itti amanii malee namni isatti amane wangeelatti amane hundumtu fayyaadha. Ifi waa tokko si gaafadhu dhiifama naa godhe. 1,000 gaafadhu rakkoon qabu. Macaafa keessatti abbaan intala ofii gadi baasee gurgurachuu danda'a jedha sirriidha. Abbaan intala ofii gadi baasee gurgurachuu ta'a kuni danda'a akka garbittiitti jedha. Jechuun haala jiruuf jireenya yeroo san jiramu yookiin sooshaal laayifii hariiroo namoota yeroo san garbummaa wal qabatee wantoota garaagaraatiin wal qabatee haala jiruuf jireenya yeroo sanii ta'uu danda'a. Ayiwaa yeroo sana keessatti kanaaf Waaqayyoon eeyyame jennaa? Yeroo san keessatti Waaqayyoon osoo eeyyamuu hin ta'in akkaataa namoonni jiran gidduutti miidhaan akka namooti amma fakkeenyaaf yeroo sanitti intala durbaa fi gurgurachuu danda'a abbaan garbummaatti dabarsee kennuu danda'a. Haala isaan jiraatan kana keessatti dhorkuu osoo hin ta'in bara santi Waaqayyoon namni akkamitti akka waliin jiraatu qabu akka namni tokko mirgi isaa wanni hin jenneef akka namni akka barbaade abboo walirratti horannee fi seera nama gidduutti buusa Waaqi yeroo santi jechuudha. Bara kakuu moofaa keessatti seera namoonni kabitus ka gurguratus ka bitantus ka gurguramtus kuni baay'ee jiruuf jireenya namoota yeroo saniiti. Kana gidduutti Waaqayyoon maal godhare seera buusa. Seera kamii namoota kana laalee waan diqqoo qaama baay'ee nama miidhamutti Waaqayyoon hin gammadu waan ta'eef namni bitamu kun gurguramuun sirrii akka hin taane waa hubatee fi Waaqayyoon akka namni kun hin miidhamneef seera buusa. Intala isaa abbaan yoo gadi baasee akka garbittiitti gurgurate jedha. Isin birmaduyyuu argachuu hin dandeessu jedhee intanaatti kenne. Baa'uu 21. Baa'uu boqonnaa 21 lakkoofsa. Yoo ofii isaatii fuudhuu barbaade ilmaan isaatii yoo fuudhuu barbaade malee birmaduu hin dandeessu jedha. Baa'uu 21 lakkoofsa meeqa? 27. Lakkoofsa. Eshi biroo rakkoon qabu jechuun kun beektaa amma matsaafi jedhe waan ta'eef mormuu qofallee osoo hin ta'in maalidha miiseejiin bakka kanatti jiru Waaqayyoon iddoo kanatti maal hojjete waan jedhu wangeelicha mata duree isaallee walumaa walitti qabne maal jedhu fedhe Waaqayyoon akka itti hojjettoota geggeessan laal. Akka itti hojjettoota geggeessan hojjettoota yookiin namaaf hojjetu tokko akka itti geggeessan jedha mata duree isaatu. Siigalee
akkamitti akka geggeessuu qaban waaqayyo wadha akka kanatti fakkeenyaaf namni hojjetaa fi amma mana keessatti hojjechiifatu tokko akka ifi barbaade akka fuunnaa isaatti hojjetaa kiyya jedhee akka barbaade itti taphatuu danda'a. Kanarraa fi waan kana ta'ee fi waaqayyoon miidhama namoota kana waan dhaggeef namoonni sirri yeroo santi nama garbaan godhatanii hin bitatanii hojjetaan godhatanii. Haa ta'u malee baay'ee bara kana keessatti namoonni bitamanii hin gurguramanii jechuudha. Barama kana keessa waaqayyoo yeroo bitaa gurgurtaa namoonni walirratti gaggeessan kanatti qaamni bitamu kuni qaama waaqati nama waaqi uume waan ta'eef waaqi uumama isaatiif garaa laafaa hin yaadas. Kanaaf waaqayyoo wallahi waan mata duree kiyyan taane dubbachaa jirtanii sama naa godhi. Maal jechuu? Maal siin jedhe beektaa? Ani waa'ee dubartii waa'ee intala ofii keetii dhaltee yookaan argatte jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa kasii kennee gadi baafattee gurgurachuu ni dandeessa turtee miti yeroo sanatti siin jedhe. Amma anaa fi waa ammaan tanaati miti. Wanta bara waan duraan. Mee amma yoo adeemu. Bara santi eegi waan amma waa matsaafati beektaa amma kaastee dubbataa jirra. Macaafa dubbataa jirra. Yaa malee wanni yaada keenya dubbannu tokkollee hin jiru. Wanti ati akka tifeetellee ta'u hin jiru. Wanni akka ani irraa qabu fedhillee ta'u hin jiru. Irraan qabus atillee homaa wanni ati itti qabdu hin jiru. Kuni hariiroo hawaasummaa bara san jiru. Bara san seerri hin jiru. Mootummaan hin jiru. Seerri mirgi namaa ittiin kabajamu hin jiru bara santi. Siif galee? Maal jedhe beektaa baabaan? An seera waaqayyoon kenne kana jedhe. Seera waaqayyoon kenne abbaan intala isaa yoo gadi baasee gurgurate akka garbittiitti yoo gurgurate birmaduu argachuu hin dandeessu sanni jedhe kana gaafadhe. Abbaan yeroo duraanitti intala ofii gadi baasifatee gurgurachuu danda'a miti isin jedhe. Intala ofii gadi baasee gurgurachuu danda'a miti. Yaa qo. Yeroo santi baay'ee kuni amma jiruuf jireenya namoonni yeroo san waliin jiraatan gidduutti waaqayyoon amma kan seera kennaa jiru. Si galeeyyuu sooshaali hariiroo walitti dhufeenya akkaataa namni itti jiraatu gidduutti waaqayyoo yeroo kanatti maal godhaa jira? Seera kennaa jira jechuudha. Akki addee kanatti amma barraa. Seera kennaa jira. Ani bar seera ta'uu sin mormine baaba. Amma yoo seera seera siin hin jenne. Amma siin hin jenne. Walii galee barbaadu. Amma siin mormine seera miti siin hin jenne. Amma hojjeta siin hin jenne. Yaadiin gabaabduu nan si gaafadhe. Yeroo sanatti waaqayyoon intala ofii akka garbittiitti gadi baasanii gurgurachuun eeyyamee jira moo eeyyamee hin jirudha? Bakka kanatti waaqayyoon eeyyamiisaa osoo hin ta'in bitaadhaa wal gurguraa osoo jechuutti hin jiru bakka kanatti waan si galu keessaa. Bittaaf gurgurtaa nama garba godhachuun akkuma jirutti jira duraanu. Hin bitatanii nama bitatan sanii yeroo hundumaa garbummaan bara fi fixata nami sun. Kanaafi ani sanatti maalu adaraa Jesus keenya eebbifamii kabajaa guddaa siif qaba. Ishi tokkorraa kaasee naa dubbisi. Amma 21 tokkorraa kaasee naa dubbisi. Akka ati feetu santi deemisaa fi torbarraa dubbifattee mitati torbarraa dhiyeessite gaaffii. Ijoollee nam tokko ijoollee kiristaanaa jalaa bu'aa ijoollee musliimaa. Ilaa 27 tokkorraa naa. Ilaa waan sin jedhu 21 tokkorraa kaasee amma walii haasofna. Dubbis. Waliin haasofna rakkoo irraan qabu. Waliin haasofna. Mata duree isaa maal jedhaa? Akka itti hojjettoota geggeessan akkamitti akka hojjettoota mana isaanii bulfachuu akka danda'an kan waaqayyo amma Muusee mata duree sin mormine baar walii gallee baar mata duree kana jiraatiin jedhe akkaataatti gabroota yookaan immoo hojjettoota geggeessanii siin jedha. Garuu akka garbittiitti intala ofii gaafa duraanii sana gurgurachuu ni danda'ame akka seera waaqayyoon baaseefitti. Akka seera waaqayyoon baaseefitti odoon ta'in waaqayyoon namoonni wal bitanii gurguranii kana gidduutti garuu namni bitamu kuni abbaa isa bitatu waan miidhaa irraa geggeessaa jiru fakkeenyaaf akka ammatti shamarraa eegi. Intala dhalee si gaafachaa jira. Akkani si dhaggeeffanne godhin piliis. Anooti si dhaggeeffachuu barbaada. Na dhaggeeffadhu. Dhagee. Si dhaggeeffachuu barbaada. Wangeela kan dubbataa jiru. Ati amma waaqayyoon ilaa waaqayyoon walla ga'uun hin jiru mana kana. Si dhaggeeffadhaa qoy waa si gaafadhee akka si gaafadhe na gaafatteeta. Na gaafattee miti. Anilleen ilaalu waan tokko laata. Ani waa'ee gabrootanii sin gaafanne. Intala ofii akka garbittiitti gadi baasee gurgurachuu ni danda'amoo hin danda'u ture. Akka seera macaafaa kanatti.
akka seera matsaafaa kanatti osoo hin ta'in durumayyuu hariiroo An akka seera hawaasummaa macaafaatti si jiru. gaafadhe akka yeroo duraanitti jedhee yoon si gaafadhe nin beeka. Islaamummaa Nabi Muhammad ittoo ummatatti geessii hin kennamin iyyuu namni intala ofii gurgurataa ture. Si galee sana siin jechaan jiran owwaalaallee turan utuu islaamummaan hin dhufin utuu islaamummaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam islaamummaan ittiin kennamin. Utuu islaamummaatti geessii ummata isaanitti kennamin. Si galee waa'ee sanaa si gaafachaa jiru si galee an. Awwaa'ii akka seera macaafaatti akka barsiisa kakuu moofaatti intala ofii gurgurachuun ni danda'ama jedhee Waaqayyoon seera kana kaa'ee jira moo kaa'ee hin jirudha? Warri intala fi bitanii gurguranu akkamitti akka nama bitatan isaa wajjin jiraachuu akka qaban Waaqayyoon seera kenne. Duruu bitatanii gurguratan. Ayiwaa gurgurachuun ni danda'ama garuu akkaataa seeraa sana kenneefimi. Duruu hin jira yeroo kana keessatti bittaa gurgurtaan duruu jira ilmee fi namni garbummaa fi dabarsee hin bitatanii. Bitatanii hojjettuu godhatanii. Fakkeenyaaf akka ijoolleen keenya durbaa ammaan tana biyya alaa deemanii bitachuu miti. Bitachuu baga bitate. Abbaan bitate baga bitate. Bitachuu miti. Gurgurachuu intala ofii dhalee gurgurachuu kana gaafachaa jira. Ila akkas jedha. Wallageen matsaafumaan dubbaa ta'e waan kana. Okay. Jarri akka itti geggeeffamanii fi seerri ati isaaniif kennitu warra kanatti fufanii jiranidha jedhe. Jarri akka itti geggeeffamaniif seerri ati isaaniif kennitu warra kanatti fufanii jiru jedha. Sanyii warra Ibrootaa keessaa namni tokko jedha. Sanyii kam keessa sanyii warra Ibrootaa keessaa namni tokko akka garbaatti yoo bitate nama tokko akka garbaatti yoo bitate eentu bitata? Warra Ibrootaatti bitata. Saba biraa keessa gosa biraa keessa yoo bitate. Akkasii miti. Aboo intala isaa yoo gurguree jedhaan isaa torbarra si gaafadhe maal uummata dure waan garagaraati bar. Akkaataa gabrootan yookaan immoo warra bitamitti geggeeffatan sirriidha. Sirriidha dhugaatiin akka kanatti. Akka kanatti hubata. Intala ofii sanatti gaafadhe intala ofii dhalee gurguruu si gaafadhe. Matsaafa ba'uu 21 torbarraa fiddee miti. Eeyyeen. Itti deemaa jirra. Garuu addee ati amma xiqsii tokkochi fudhatte osoo hin ta'in mata durumarraa kaastee waan jiru itti deemaa jirra. Yaada jiru hubataa ifa godhaachuudha. Maalti iyyaa jira si biraa? Giree tokko meesajii karaa telegiraamaa natti dhufu. Kanaafi anillee achumatti deemaa jira waan ta'eef obsire haga torbaan baanutti naa obsigaa. Meeqadha jirtam? Waaqayyoo gadi qabu Waaqayyoon bar waan diqqaa miti kan nuti akka feene yaada Waaqayyoo gara feenetti geessu. Wanta Waaqayyoon matsaafi dhaga'i. Waaqayyoon bittaa. Waa'ee intala ofii gurgurachuun ni danda'ama moo hin danda'amuuti? Ammaan tanas hin jira baar ammaan tanallee bitamanii gurguramuu jiranii ammaan tanallee. Jechuun ammaan tana maal jechuun seerri keenya duratti hin dalagu. Dhaga'i shamarran ammaan tana biyya alaa dhaqxee maadaamiif hojjetaa jirtu kuni bitamteeti moo bitamtee? Naan sana siin hin jenne intala ofii akka garbittiitti yoo gurgure jedha yoo gurgure. Amma ila eentu gurguraa eenyu gurgurataa seerri eenyu bu'aaraa warra bitatu eenyutu bitataa saba kamii gosa kamii bitataa eenyutu gurgurataa dhaga'i warri Ibrootaa kuni warra akka seera waaqatti jiraatanudha. Warra seera waaqatti hin bulan waan ta'eef. Adaraa kee please ana sana siin hin jenneen. Intala ofii siin jedhe maaloo deebisuu kun hin ulfaataa baaba. Intala ofii akka ba'u boqonnaa lakkoofsa 20 fi intala ofii lakkoofsa 20 fi. Oh my God. Please. Ila Waaqayyoon gurguradhaa jedhaan jiru. Ibroota keessaa namni tokko intala tokko akka garbaatti yoo bitate nama tokko akka garbaatti yoo bitate jedha. Tokkumarraa kaanyeetti deenna. Kun waa'ee bittaa gurgurtaa dubbataa jiraa miti? Yaa baaba gaafii ilaala akkasiin jedhe dhaggeeffadhu yoo bitate sun bitachuudha. Ani gurgurachuu si gaafadha. Intala ofii gurgurachuu ni danda'amoo hin danda'uudha namni. Yeroo santi akka garbittiitti gadi baasee gurgurachuu hin danda'amoo hin danda'uudha. Kan amma eentu bitataa eentu gurgurataa warri bitatellee haa gurguramelleen bitate jechuun bara namni gurguramen jiraachuudha bara. Yoo bitate jedhaa jira. Namoota siin hin jenneen intala ofii kadhale irrattis gaafachaa jiran intala ofii kadhale. Erga bitatee intala ofii isaa dhale. Isa ofii dhalche jechuudha. Haadha mana keetiirraa intala dhashitee gadi baasee gurgurachuu kana gaafachaa jira maallaqaan.
Kana hundumaa amma gabaabumatti hubachuu fi walillee hubachiisuu fi tokkumarraa kaasnee walii ibsaa. Waa'ee akkaataa itti gabrootan jiraachisan jedhee dubbataa siin jedhe si mormini. Utuu fakkeenyaaf mata dureen hubanne ta'e isaa mata duree hubadde. Maarraa wanni haaraan dhagaye namni tokko Ideen itti gaabiinatti ta'e maa dubartii fakkeenyaaf haati manaa kee intala bareedduu tokko sii deesse. Intala bareedduu tokko sii deenyaani akka garbittiitti gadi baaftee yoo gurguratte isiin birmadummaa argachuu iyyuu hin dandeessu akka isaa kan argattutti jedhee Waaqayyoon seera kadhamuun keenya. Ishiin birmadummaan hin ta'etu. Ila ji'a ja'afaa hojjettu ta'edha. Ji'a ja'aan booda birmaduu akka eenyuttuu ila. Akkasiin jedhu. Hin jedhamtinaa irratti torba argachuu iyyuu hin dandeessu jedha kan torbarra jiru sun. Sunni lakki midhaan baate akka atitti baattee dhagaye kun akkas jedha laal. Torbarra meenuu dubbisu maaketii. Ishi ila sanyii warra Ibrootaa keessaa nama tokko akka garbaatti yoo bitattee jedha. Waggaa ja'a siif haa hojjetu jedha. Waggaa meeqa? Waggaa ja'a. Yoo akka maalitti bitatte yoo akka garbaatti bitatte. Waggaa ja'a haa hojjetu jedha. Waggaa torbaffaatteedha. Garuu utuu waa hin baasiin jedha. Akkasumatti birmadummaa haa argattuutii jedha. Waggaa meeqa qofa hojiin ka eeyyamu? Garbummaatti waggaa ja'a. Waggaa ja'aan waggaa torbaffaa maan ta'e anami sun bilisaa jechuudha. Garbummaarraa bilisa. Maatii ifiitti deebi'ee bilisaan jiraachuus danda'a. Akka garbaatti danda'ini akka qaama sanyii isaanii. Rabbuma keef jedhi ashee meeqdee tokko ishee gaariidha. Deebisuun barbaanne. Kana matsaafaa dubbachuu jiraatu fudhattu kana. Kanan fudhattu. Kunsiif hin ta'u. Dhiifama naa godhe baaba. Dhiifama naa godhe. Eebbisa miti dhiifama naa godhe. Maaliif jennaan deebisuuf barbaanne waan ta'eef akkuma kanatti yaa'anii dhaggeeffadhu ishee dhiifama. Sillee rifachiisuun barbaadu. Dhibin jiru rakkoon qabu. Reenfa akka abbaan fedhan ciisuu jedha Gujiyyoo Mammaaku. Jechuun ati maalii fi torbarra baqattaas kan na dhibaaruun. Maaliif Asitti naaf bakka nasi gaafa dhaliiftee. Jajjammeerri nama tokko. Karaatti deemaa naaf ibsaa deema. Maaloo nagaa qabda. Maal rakkoo? Abbaatu nagaa jirtaa? Abbaatu. Abbaatu nagaa jirtaa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Abaasun kun kiristaana leetiin fakkaatu. Miliyoon. Torbarraa haasofnu ishee. Ish. Akkas jedha. Aish dubbisayye. Eegi. Waaqayyo walitti hin fiddu waanuma lakkoofsa torbarraa dubbatu dubbanna waan ta'eefi. Okay, waaqayyo walitti hin fiddu abshar. Eegi. Namni tokko intala isaa akka garbittiitti yoo gurguree jedha. Garbichi tokko akka birmaduu argatu isheen birmadummaa hin argattu jedha. Birmadummaa argattu. Gooftaan ishee fuudhuu yaadee yoo isheen isaatti toluu diddee jedha. Yoo isa ilaa minalbaata namni kun gaafa ishii bitatu ishii erga bitateen booda birmaduu ishii baasa osoo hin ta'e akka ilma dhiiraatti intala durbaa waan ta'eef namummaa ishii bitate kuni yoo ishii fuudhuu barbaadellee jedha. Haadha manaa godhachuu hin danda'a jechuudha. Yoo isaatti tolte. Yoo kana birmaduu carraa baay'isaa hin qabdu. Maaf jennaani durii garbitii turte amma immoo garamitti jijjiiramti gara haadha manaatti. Siigalee ishi gooftaan ishee fuudhuu yaadee yoo isheen isaatti toluu diddee immoo akka isheen furamtu haa godhu jedha. Malee erga ishee gowwoomsee nama ormaatti dabarsee isheen gurguriin jedha. Yookiin ila birmaduu baasoo danda'ini yoo barbaade haadha manaa godhata. Yoo haadha manaa godhachuun barbaanne immoo dabarsee nama dhibiif akka ishiin garbateetuu fi nama dhibiitti dabarsee hin gurguriinii jedha. Maal haa godhuuti yoo fuudhuun barbaanne ishii bilisaan gad haa dhiisutii jedha. Garbummaa ifii jalaa bilisaan gad.
Mi'a sitti gaafiin kiyya maali beektaa bakka kanatti galee abbaan intala ofii dhalee gurgurachuu ni danda'amuu hin danda'udha. Kana bee matsaafi gabaabumatti ibsuu jira. Waa'ee bittaa gurgurtaa dubbatee jira. Intala ofii gurgurachuu ni danda'a. Intala ofii dhalee gadi baasee akka garbittiitti gurgurachuu ni danda'a jedhamoo hin danda'u jedha. Namni tokko intala isaa akka garbittiitti yoo gurguree jedha. Akkasi. Akka garbittiitti gurgurachuu hin danda'ami. Mee afaan keerraa dhaga'uu barbaada. Gurgurachuu hin danda'ami. Asitti wanti dubbatamaa jiru gurgurachuu hin danda'u jechaa hin jiru. Yoo gurguree jedha. Yoo gurguree hin dorkemoo seera kaa'eef. Hin dorkemoo seera kaa'eef. Inni seera kaa'e. Seera kaa'e. Seera kaa'e. Waan dorgamaa irratti seera kaa'e moo waan eeyyamamaa irratti seera kaa'e? Inni waan dorkaaf waa eeyyamamaa osoo hin ta'in yaada warra kanaallee hojimaata. Beekamaadha qoy. Waaqayyoon waan dorgamaa irratti seera kaa'a. Waaqayyooni mirga namoota kana kabachiisaa jira. Mirga warra bitamanii mirga kabachiisu. Mirga kabachiisu. Ammas akkan sirriitti gaafatu na goota jedhu. Amma gaafii kana naaf gabaabsiti. Waaqayyoon waan eeyyamamaa irratti moo waan dorgamaa irratti seera kaa'a? Waaqayyooni namni miidhamu tokko akka inni hin miidhamnee fi miidhaas hin gaafatu. Yene xiyyaaqee adeelem. Waan eeyyamamaa moo waan dorgamaa irratti seera kaa'a Waaqayyoon? Wanta dorgamuuf wanta dorkamnee kan beeku Waaqayyoodha. Garuu Waaqayyoon seera kana waan dogoggoraa waan dorgamaa irratti seera kaa'e moo waan eeyyamamaa irratti seera kaa'e? Waaqayyooni kuni amala namoonni ittiin jiraataa turani. Namni yeroo sanii Waaqan beekan waan ta'eef akka barbaadetti. Aboo Waaqan beekan Museetu bira jira. Musee bira jira. Seera kana Museetti kenne Waaqayyoon. Yaa seera kana immoo kan ittiin jiraatanu warra isa Waaqayyoo dhaga'anuuf warra Waaqa Musee waaqessan. Warri seerri kun itti kenname intala ofiin gurguratamoo gurguratu akka seera macaafa kanaatti. Maaniin? Intala ofii dhalee gadi baasee akka garbittiitti gurguramoo gurguru. Dhagee inni bitatus inni gurguratus. Agiree tokko aadaa barruu deebisuun barbaane namni kuni deebisuun barbaane. Akka silaa harka siidha ufeeta. Namni wanni qulqulluun taaneef waan dubartii irraa dhalateefi jedha. Tiqabbalaallee weessitti tiqabbale. Maani? Namni wanni qulqulluun taaneef namni Waaqayyo namni dubartii irraa dhalate akkamitti qulqulluu ta'a jedha. Namni dubartii irraa dhalate akkamitti qulqulluu ta'a? Matsaafa kamiidha? Eeyyuu boqonnaa 25 lakkoofsa 4. Iyyoobi. Iyyoobi 25. Dansaa maarree. Ijoo. Agabuun oolchuu deemti ijoolleen. Joo laayifii kaatabanuu dhiise mana kaatabanuu dhiise silaarra quraana qaraamara jumaadhaami ganamaan lallabatti kan Iyyoob 25 meeqarraa? lakkoofsa 4. Egaa attamitti namni Waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu danda'a ree? Tifoofi. Kuno isa duratti ji'illee ifaa miti. Urjonnis qullaa'oo miti. Kana caalatti immoo namni inni bunqursaan ilmoon namaa inni raammoon hammam haa xinnaa ture jedhe. Ishi gaare idee tokko amma Iyyoobiin meeqarraa? 25 afurii kaasee hanga 6tti dubbiseen. Aye, maal jedhaa? How the afaan Oromootiin si baasandee wallahi akkasin jedhu warra dabarte beeka. Eeyya. Wallahi dabarte. Afurirraa taanaan afurirraati. Afurirraa Egaa attamitti Waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu danda'are namni nama ta'ee dhalatee yeekoo isii agarsiisa. Qoyandee. Egaa akkan jedhe egaa attamitti namni
Egaa attamitti namni waaqayyoo duratti qajeelaa ta'uu danda'a ree? Namni akkamitti waaqayyoo duratti qajeelaa ta'uu danda'a ree? Gaaffii qaba mallattoo gaaffillee. Akkas. Namni dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a ree jedha. Yoos namni akkamitti fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'uu danda'a ree? Namni dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a ree? Matsaafa ati qabatte kana obboleessa kee ayyoo beekuu dhabelleeni akkas jedha. Egaa attamitti namni waaqayyoo duratti qajeelaa ta'uu danda'a ree jedha. Namni nama ta'ee dhalate jedha. Attamitti qullaa'aa ta'uu danda'a ree? Namni nama ta'ee dhalate akkamitti qullaa'aa ta'uu danda'a ree jedha. Dubartii irraa osoo hin ta'in. Namni dubartii irraa dhalate jedha. Laakki. Namni biraa baasutti namni matsaafas keessaa qabu. Minaalbaata. በእንግሊዝኛ ነው አውጣልኝ ሳዳሜ በእንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ አውጣልኝ አውጣ አንቺቹ አመጻፋ ወረቀታ ቀባደራ በር ሃርድ ኮፒ ዳ ሶፍት ኮፒ እንግሊፍ ነው ባስ ረፍን ቀቡት እንግሊፍ በእንግሊዝኛ ውማን ከምን ኪንግ ጄምስ ሞ ወርድ እንግሊሽ ባይብል ኪንግ ጄምስ ቨርሽን እሺ አንብብልኝ ጂሰስ ዱብስ እንግሊፋን Matsaafa Amaariffaa fuudhee Amaariffarraa si dubbisa. Matsaafa eessaa akkati fiddu maal beekan? Abbaati. Kunoo Oromiffaa fudhatuu diddamiti Amaariffaan si dubbisa. Maal rakkoo qaba? Amaariffa baase akkuma kana jedha. Amaariffas baase akkuma kana jedha. Yaa obbe dubartii irraa dhalatee nama ta'ee dhalatee minim difference yelloomu ko. Nami dubartii irraa dhalates namuma. Namni dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a jedha. Dubartii irraa dhalatee akkamitti qulqulluu ta'uu danda'a? Yaa maaliif jennaani dubartittiin cubbamtu waan ta'eef. Aywa. Kanaafuu sababa dubartii irraa dhalateef cubbamaa ta'ami namni. Yes. Namni dubartii irraa dhalate kanaafuu gaafuma dhalatu cubbamaadha. Maal rabbi sodaadhaate irraa waaqayyoo keessanii. Maarree ifaa mitiire kanaaf ilmi waaqayyoo bar dhufee lubbuu fi aarsaa godhe. Waaqarraa akka dhalannu. Osoo namni dubartii irraa dhalate qulqulluu ta'e ilmi waaqayyoo gara lafaatti dhufuun isaaf hin barbaachisu. Sababa dubartii irraa dhalatee qulqulluu ta'uu isaa gaarii. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. La hawla wala quwwata illa billah. Yoo haadha qabda Jesus. Ani. Haadha dhalatte. Sirriitti qaba. Maarraa dhaladhare. Utuu fakkeenyaaf haati kee kaatee gaallamotummaa hojjettee hin hadheessitaa haadha kee. Ani. Anaa miti wangeelii abbaa barbaadeyyuu hadheessa. Nama cubbamaa kamiyyuu cubbichaa. Ati haadha kee hadheessitaa? Erga wangeelii hadheesse ani si qulqulleessuu hin danda'u. Waaqi tokkochi yoo qulqulleessu yoo hojii fi yoo waaqayyoo fuula waaqaa dura qulqulleessu gad. Haadha keessan hadheessaa isheen haadha manaa koo waan ta'uu dhiifteef jedha waaqayyo macha. Haadha manaa jechuun maal jechuudha? Waldaan kiristaanaa bar haadha manaati. Waldaan kiristaanaa. Haadha keessan kan jedhu kana qabadhu. Haadha keessan hadheessaa. Haadha jechuun waldaa kiristaanaati. Ayyee waldaa kiristaanaa hadheessaa jechuudha ree? Waldaa kiristaanaa ishee cubbamtu, ishee hattu, ishee sarmuutu, ishee rakkoo garagaraa qabdu, ishee akka seera waaqaatti hin jiraanne san waaqayyoon jala sararee dubbata. Waldaan kiristaanaa sharmuutti? Eenyu? Waldaan kiristaanaa sharmuutti? Eeyyeni. Ani waldaan bari namatu sharmuuta si'a malee waldaan sharmuutti hin seewwan. Waldaa jechuun maal jechuuni? Waldaa kan? Waldaa. Yoo seera waaqayyoo ishi ila amma heewwani gaafa waaqayyoon ishii uumee gaafa waaqayyoon ishii amma waldaadha jenneemi waldaatti waa fudhannu ijoollee. Waldaan kiristaanaa ni sagaagala. Waldaan kiristaanaa gaafa waaqa dhiistee waaqa walii tolfamaa wanta biraa hordofuu jammartu waaqicha isa jalqaba ishii kadhimata san dhiistetti. Bakka walgahii namaati. Malee nama miti galee waldaa kiristaanaa. Dhaga'i waldaa jechuun waldaan kiristaanaa jechuun saba waaqa tokkochaaf qulqullaa'e saba waaqa tokkochaaf adda ba'e. Si galee waaqa tokkochaaf jechuun dubartitti waldaan kiristaanaa in sagaagala jechuudha walumaa galatti. Na dhaga'i dubartitti takkatti abbaa manaa tokkotti heerumtee jechuudha.
Si galee isheen suni haadha mana abbaa manaa saniiti malee Baba, please, akkasin jedhe haadha kee lagifadhu. Haadha kee addeessi jedhee jennaan waldaa kiristaanaatiin aan jette. Waldaan kiristaanaan sagaagala. Please. Sagaleen kee jira joo. Biliyoon sagaleen isuma kan isaatiin jiru. Jesus. Jesus jedha. Dubbii rakkoo. Amma Waaqayyoon intala kee gadi baasii gurguradhu siin jedhee amma macaafa amanteeti jettee sanu sanaan na mormite. Nama salphachiisu wayi.